Kun ardii miidiyaa neetwoorkii oduu hangafoota har'aaf qabanne dursuudhaan isin qaqqabsiifna. Qorannoon seelii HIV'n faalame muranii baasuun nama fayyisuu akka danda'an ibsan. Namoota yakka shororkeessummaatiin shakkee 50 to'annoo jala oolchuu humni waloo beeksise. Shawaa Kaabaatti farda gaarii irraa buusuun harreen bakka buusuu eegalame. Jilli Dhummuugatti haleellaa hidhattoota faannoo fi humnoonni poolisii raawwataniin namoonni 27 ajjeefamuu jiraattonni himan. Ameerikaan miidhamtoota waraanaa Tigraay akka gargaartu Amnesty International gaafate. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma babal'ina oduutti ceenam. Qorattoonni seelii HIV'n faalame muraniif baasuun nama fayyisuu akka danda'an ibsan. Saayintistoonni seelota vaayirasii HIV'n faalaman muranii baasuun milkaa'uu ibsan. Saayintistoonni kunneen akka jedhanitti kana kan danda'an mala teekinooloojii qaccee sanyii sooressuun fooyyessuu kiripsiir jedhamuun fayyadamuudhaan. Teekinooloojiin qaccee sanyii badhaasa noobeelii addunyaa mo'ateera. Meeshaadhuma akka maqasiin seelii hin barbaachisne kutuu yookiin ammoo akka seeliin vaayirasiin faalame kun hojiin ala ta'uu gochuu akka danda'an himan. Saayintistoonni kunneen adeemsi itti aanu vaayirasii kana guutumatti qaama namaa keessaa dhabamsiisuu yoo ta'u, garuu kana milkeessuuf hojii guddaan akka isaan eeggatu himan. Oduu biraan immoo namoota yakka shororkeessummaatiin shakke 50 to'annoo jala oolchuu humni waloo beeksise. Finfinnee fi naannawa isheetti hokkara kakaasuuf namoota hidhatanii socho'aa turan 50 to'annoo jala oolchuu humni nageenyaa waloo beeksise. Humni nageenyaa waloo ibsa karaa miidiyaa mootummaatiin tamsaaseen gareen kanaan dura naannoo Amaaraa giddugala jeequmsaa taasisuuf hojjechaa ture jala waan fashaleef hokkara kana gara Finfinnee fi daangaa naannoo Oromiyaatti gochaa shororkeessummaa raawwachuuf yaalii taasisaa ture jedheera. Gareen badii kun sadaasa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa eegalee sadaasa sanada qopheessuu fi garee siyaasaa odeeffannoo waraanaa faayinaansii fi miidiyaa qindeessuun socho'aa turuu himameera. Oduu gara godina Shawaa Kaabaatti Asqaariin immoo farda gaarii irraa buusuun harreen bakka buusuu eegalame. Godina Shawaa Kaabaatti labsiin fardi gaarii akka hin harkifne dhorkuu bittootessa 12/2016 eegalee hojii irra kan oolu ta'uu biiroon sabquunnamtii godinichaa beeksise. Sagantaan kabaja fardaa fi kennamuu qabu agarsiisa sadarkaa bulchiinsa magaalaa Fiicheetti kabajameera. Itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi turizimii godinichaa aadde Meeroon Mokonnan yaada kennaniin aadaa uummata Oromoo keessatti fardi kabajaa qaba waan ta'eef reebama dhagaa fi wantoota garaagaraa itti fe'amuun sirrii miti jedhaniiru. Fardi guyyaa sirna gaafa kadhannaa, gaafa duulaa fi kan kana fakkaatan qofa akka oolu eerameera. Wixineen labsii fardi gaarii akka hin harkifne labsuu abbootii gadaa fi haadholii siinqeetiin tumamuun ni yaadatama. Oduu amma nu qaqqabeen immoo Jillee Dhummuugatti haleellaa hidhattoota faannoo fi humnoonni poolisii raawwataniin namoonni 27 ajjeefamuu jiraattonni himan.
naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti haleellaa qindaa'aa hidhattoota faannoo fi humnoota uffata poolisii naannoo Amaaraa uffatan bittootteessa 9/2024 irraa eegalee bananiin jiraattonni aanichaa 27 yeroo ajjeefaman kanneen 40 ol ta'an ammoo madaa'uu jiraattonni Addis Istaandarditti himan. Jiraataan aanichaa tokko haleellaa hanga har'aatti itti fufee kanaan namoonni ajjeefaman alatti namoota miidhaman keessaa kanneen gara 20 ta'an karaa naannoo Affaar qaxxaamuruun yeroo ammaa kana hospitaala magaalaa Adaamaatti yaala argachaa jiraachuu Addis Istaandarditti himeera. Jiraataan aanichaa kan biraa gama isaatiin haleellaa baatii Ramadaanaa eeggatee waggaa waggaan gaggeeffamu kanaan ganda Wassaan Qurqurrii jedhamutti daa'immanii fi manguddoo dabalatee miseensa maatii tokko ajjeefamuu hime. Oduu xumuraatiin Ameerikaan miidhamtoota waraanaa Tigraay akka gargaartu Amnesty International gaafate. Amnesty Internationalitti damee Ameerikaatti Daayireektara dhimma Afrikaa kan ta'an Keeti Hiksaan mootummaan Ameerikaa miidhamtoota waraanaa Tigraay fi haqaaf gaafatamummaa mirkaneessuu irratti deeggarsa akka taasisu gaafate. Ibsa Amnestiin International labse akka jedhutti mootummaan Ameerikaa dhimma haqaaf gaafatamummaa irratti imaammata haaraa ifoomsuuf akka jiru eereera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabanne kanuma warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii turtii gaarii qabaadha.